ati adawwitiyaa kanaan ibsuu dandeenya. Akkuma garaana guddaa. Dhiigana danfisaa wantoota akkanaa kanaan ibsuu dandeenya. Jaalala keessa hoggaa seene dhiirti tokko namaan mari'ata. Saahibaan mari'ata. Obboleessaan mari'ata. Itti dhiyaatee akkamii akkana naan jette akkamii akkanas hin jetti faajaan. Waan kana hubattee silaa maal godhuu qabda? Na gargaaruu qabda. Hangaan waan san keessaa bahutti na cinaa dhaabbachuu qabda. Narraa dhaggeeffatteetuma kuttaate garuu. Sabooja namni tokko dhufee si gaafate biqilaan maal ta'e akkana fuula gurra dhiyeenya ayi boodii si boonaatu si maami oduu Dubbin dhiifama wal gaafachuun turis takkanaata nan yaada jirti jidduuni. Gama isa shanaffaa deemna. Shanaffaan maal jaabeeta jireenya isaa keessatti bakka olaanaa siif laachuu. Jireenya isaa keessatti bakka olaanaa siif laachuu jechuun namni amma Amiir akkana ati amma jireenya keessatti namoota bakka olaanaa laattuuf jira ilmi namaa nama garuu sadarkaa walirra qaba. Sadarkaa walirra qaba. Ustee bakka olaanaa namaaf hin laattu. Bakka olaanaa laachuu jechuun amma namoonni tokko daddafaniiti jireenya isaanii keessatti namaaf bakka olaanaa kennanii miidhaman. Kana jechuun sagantaa duraa keessatti yeroonii fi waa'ee jaalalaa na gaafattu ture iccitiidha hin himu waa'ee xiyyaa waan hin jeetu jira yaadachiisuudhaaf jechuudha. Amma namoonni gariin akka komii furatan noo akkasii miti. Jaalala keessatti bakka olaanaa nama laachuu wajji ol qabata. Bakka olaanaa nama laachuu jechuun dubartiin takka waan ati jaalattu yoo si beekti. Nu gorsitee Amiir naan hin jiinaa. Waan ati jaalattu yoo si beekte waan si fayyadamtu jira. Waan si fayyadamtu jira. Fakkeenyaaf jecha si aarsu yoo ka himtuuf taate kun amma iccitiidha. Jecha si aartu himtaaf abuu waan akkanaa wanni akkanaa na aarsan fedhu yoo gitteen hogguu si aarsuu feete bakka biraan dhayitu jechuma sana sarkifate. Amiir xiyyaan guyyaa guutuu jeetu mata biddeen afaan guuttate aaraan jechuudha. Waan si gammachiisuu fi waan si aarsu yoo himteef dhibbaa irratti siisni aarsiti siisni gammachiista. Jiddu galata yoo waan si aarsuu fi waan si gammachiisu hin beekne garuu hogguu si gammachiisu yaalti. Hogguu si gammachiisu yaalti. Jireenya keessatti bakka olaanaa namoota kennituuf jechuudha dhibbaa dhibbatti yoo himte balaarra buutu. Balaarra buutu. Cinaacha dadhabaa kee beekaa jechuudha. Yaabo an hoggaan jaaladhe waan hin joon dhageesse. Waan si aarsu naa himiin jaan. Waan si gammachiisu naa himiin jaan. Adda bareetiin ganaaf irraa si eega. San booda anis wanni akkanaa na aarsaa wanni akkanaa na gammachiisaan jaan. Edaan iccitiiyyaan himaafin jaalalleeti yaa hojii turuu dadhabe. Afurtamii fi meeqaan jaaladheer. Way. Meeqaan jira akka xiyyaa kana jaalallee dhabe yaa. Kanaaf if eeggannaa barbaachisa. If eeggannaa barbaachisa. Garuu shamarran isaanirraa haasawaa jirra. Dhiirri isaanirraa haasawaa jirra. Bakka olaanaa shamarranis dhiira bakka olaanaa isaaniif laatu beekuu qaban. Beekuu qaban. Warreen akka kee kanatti dogongoranii bakka olaanaa laatanii fi tumaman lafa jalaan jiraachuu mala gaa'ee kun hubatamuu qaba as keessatti jechuu jireenya jaalalaa keessatti dhiirri shamarree jaalatee takkaaf bakka olaanaa laata yookaan bakka guddaa laataafi jechuudha. Inni jaaffaadha ija keessa lallaaluun kun dhiira irrattis ni jira. Ija keessa lallaaluu. Ija keessa lallaaluun kun dhiira irratti illee ni jira. Akkuma dhalaan hattee ilaaltu sanitti. Hattee ilaala inninis. Inninis hattee. Dhiirtifaa ta dhiiraa fa'aadha. Mee ta dhiiraa tan eebse akkamii hattee ilaala? Ala. Ogaa isiin akkatti achiin as baate. Inni akka dubartii san egaa muka jala dhokatee akkatti ni ilaala jee yaadu gaan. Ogaa isiin achi as baate jaalla dura akkana jaan. Ogaa isiin akkasin laalu agaree. Garaan kun baxala akka kiyyaa kun. Ala. Lammata ammaas maayyaan. Attumaan takka tara. Attumaan takka tara. Amiir maalli beektaa? Hattee laaluu kana ija keessa laaluu kana wajji wal qabsiisee maaliif waan jiru kana laaluuf barbaachisaadha.
akkuma dhalaan hattee ilaaltutti dhuga dhiirri isaa ta'een ilaala. Garuu dhiiraa fi dhalaan asitti garaagarummaa isaan qabaniitu jira. Garaagarummaan isaan qaban maal ni beektaa? Dhiirarra dhalaarra dhiiraatu jaalala ibsachuurra sodaata. Hunda osoo hin ta'in dhiira takka takka. Amma dhiironni takka takka ni jiran. Hoggunii fi waa hundaa soinu barsiisuu fi malee wanti godhuu fi miti. Akka isaan baratanii fi waa hundaa akkuma baratanii fi malee iccitii jaalalaa baasnee nama walirra akka kaasuu miti. Namoonni akkas ilaaltan nuuf kolcha. Dhiifama isin gaafanne jechuun nuuf kolchaan afaan Oromooti. Dhiirri kun kan dhalaa daran sodaatutu jira. Dhiirri kun dhalaa jaalatee takka ni sodaata. Hogguu harkees ni rifata. Akkuma dhalaa sanitti jechuudha. Garuu wanni adda dhiiraa fi dhalaa godhu dhalaan mallattoolee ittiin ibsitu qabdi. Deemicha irratti ibsuu dandeessa. Meekaappii irratti ibsuu dandeessa. Uffannaa irratti ibsuu dandeessa. Deemisaa fi wantoota akkanaa kanaan bira siquu saniin ibsuu dandeessa. Bira siquu akka jenne san shamarreen bira siquu ka jenne jalasi siquu saniin ibsuu dandeessa. Nama isii jala siqan jala siquu saniin deemuu dandeessa. Nama isa jala deddeemanii wajji wal loluu dandeessa. Naaf ati walitti laata jala si arguu barbaadu dhiiga na danfiftaa saniin jechuudha. Ati adawwiitiyyaa. Ati adawwiitiyyaa kanaan ibsuu dandeessa. Akkanuma garaana guddaa. Dhiiga na danfistaa. Wantoota akkanaa kanaan ibsuu dandeessa. Garuu dhiirri kun adda isiirraa. Dhiiga na danfistaan jiru. Garaana gubdan jiru. Garaana gubdan jiru wayi miskiintichaa. Barna rifachiisani. Wayi dhiiratan dhuga wallahi. Ameedis. Wayi hedduun dubbata. Kanaaf jaalalti akkas hin bochifne dhugaa him. Maali Saamir anuma irratti as garagal taate. Hin bochifne dhugaa him. Ammallee dhiifama naa godhe Abeer. Enamtu. Waa'ee jaalalaatiin himu jira malee gaafatamutti jiru. Yoo akkas ta'e anis hin himu. Gaafatamutti jiru. Hin himu anis bakka san. Laal amma maal ni beektaa? Keenya amma nuti saayinsii jaalalaa irraa haasa'u jira. Saayinsii keessa jirra. Saayinsii keenya hogguu haasa'u akkuma reefu waliin jenne sani. Amma dhiironni kun wantoota akkanaa dila kana himuu dhabuu danda'a. Garuu halaala taa'eetu malaala. Halaala taa'e ijaan jala deemaa bara. Nama tokko ni yaadatta osuma akkana taa'u qalbiidhaan hin jiru taa'u jira bara hin jiru. Bargaa kalee akkana taateeti akkana waan akkanaa taatee boo akkana taatee bargaa kalee waan boo hogguu jettee jaa. Eessa jira beektaa? Kutee bar jala. Noolii malee. Noolii malee kara Jabuutii kana. Kara Jabuutii kana asumaan aduu hawwituu tana keessa. Kara Suudii ammas achumaan. Eenyu akkana isa oofanii beektaa? Jala kutee jira jechuudha. Hubatamuu qaba wantoonni akkanaa. Hubatamuu qaba. Sirriitti. Hubatamuu qaba. Laal maali beektaa? Fedhee namni kun waan akkanaan godhu uummanni keenya bara amma waan takka takka amma bakka ittiin aarsu jira nama fakkeenyaaf. Bakka ittiin aarsu jira. Bakki ittiin aarsu hubannoo dhabuu irraa tarii danda'uu danda'a. Takka ammoo jenereeshinii ammaa kun jechuudha. Dhaloonni qubee kun wantoota hubachuu qabutu jira. Akka addunyaa birarratti amma biyyoottan guddatan keessatti akka isaanii ta'a jechuu kiyyaa miti. Namoota jaalalaan qabaman ni gargaaran itti dhiyaachuudhaan fa'a. Amma dubartiin takka mucaan aarsee yoo galtee boochee maal jaaniin ni beektaa? Maaliif fuula guurta? Deemataa maradhu rafi. Umaatuun aan dalagin. Satun maal fuula darbitee akkana ta'a olti jaaniin bara. Dhugaadha dubbitee tanarra maaliin yaadadhe? Ani biyya faranjiillee deemeen beeku. Nama biyya faranjiin naayim. Amma fakkeenyaaf biyya teenya tanatti hoggaa namni boo'e. Us ja'anii imimmaan irraa kan. Faranjiin garuu wanni isaanii keenyaan adda ga'anii yoo sirna gadaa keessa jiraatan beekni akka faranjii san. Garuummoo akkaan uummata biyya faranjiitii dhufe kanarraa hubadhetti namni takka hoggaa boo'e boo'ii fixadhuu ja'anii inumaa wajji boo'anii gargaaranii wajjin jechuudha. Maaliif boochiftuu ta'an. Kun immoo namni san if keessaa baasee haa fixatu jechuun takka ni jirti. If keessaa baasee haa fixatu ammas gargaaruudha. Gargaaruudha. Amma keenya tokko laalmee namoota garaagarummaa nuti qabnuun siima amma jireenyuma kana keessattuu ati anniin aara. Ana aaree kana maal naan jetta beektaa? Maal taate isa biqilaa maaltu si aarse natti himi naan jetta. Maaltu si aarse natti himi maali namni akkana wanni garaa si gubee kun naan jetta. Awo baramira akkana ta'e jeetiin sitti hima. Guyyaa biraa maal goota beektaa?
waan kana hubatte silaa maal godhuu qabda na gargaaru qabda hangaana waan san keessaa ba'utti na cinaa dhaabbachuu qabda narraa dhaggeeffatteetuma kuttaate garuu sabooja namni tokko dhufee si gaafate biqilaan maal ta'e akkana fuula gurra dhiyeenya ayi boodii si boonaatu si maami oduusaa akhbaara jaanii kara diriidhaa kanatti akhbaara sanaa si maami oduu tajennu tana akhbaara sanaa si maami booqiyyaan barra jetta maali harkana ta'e fi fokkana ta'e akkana gootee akkana waan ittaane keessa walgalchuu jechuudha kun amma kun maal ta'a fageenyi walirraa uumamaa deemaa jechuudha fageenyi walirraa namni wal amantaa dhabaa deema jireenya jaalalaa keessatti akkas ta'uu qabu namni wal gargaaru qaba uummanni Oromoo jaalalumaan ilmi namaa kun bar wanni dhalanneef waan jaalalli jiruuf dhalanne malee osoo jaalalli hin jirre hin jirru ilmi namaa addunyaarraa ni xiqqaata jechuudha kanaaf hubatanii maal godhuu qabanii wal cinaa dhaabbachuu qaban bar ammas ilmi namaa wanni jaalatuuf waan jaalachuu qabuuf osoo hin taane waan jaalatuu qabuuf osoo hin taane nama san malee waan jiraachuu hin dandeenyeef jaalataa bar nama san malee dhiirti dhalaa malee jiraachuu dandeessi dhalaanis dhiira malee jiraachuu dubartiis dhiira malee garuu namni asitti hubannoon namootaa garagara si malee jiraachuu hin danda'u hogguu inni jeen us kijiba jaaniin akkamiin malee jiraachuu hin dandeenye nyaateetuma hin dhuydu maali dila kana kijibuun ta'ettu hin jirtu akkasii miti si malee jiraachuu hin danda'uun jaalalli bar jireenya keessatti madda gammachuutii jenne malee madda biizinasaatiin jenne nuti projektiidhaa miti kun jaalallee madda gammachuutii jenne si malee jiraachuu hin danda'u jechuun gabaabumatti maal ibsa beekta jireenya kiyya keessatti jireenyi nan jiraadhu jireenya kaayyoo hin qabne jireenya abdii hin qabne jireenya milkii hin qabne jireenya hegeree bareedaa hin qabne tokko jireenya kiyya ta'a jireenya kaayyoo qabu naa godhu jireenya abdii qabu naa godhu jireenya gammachuu qabu naa godhu egeree kiyya naa bareechi si galee egeree kiyya naa bareechi namni egereen isaan mul'ata kiyya naa tolchi mul'ata jechuun fiichara isaa jennuun isaan mul'ata kiyya naa bareechi jaa mul'anni isaan namni hin bareenne namoota tokko tokko agartee du'a tanan sodaadhu yoo fedhe kottuu na jeesiisiin jaa mul'anni nama saniin jiru jechuudha abdiin nama saniin jiru gammachuun nama saniin jiru bakka duufedha bakka hundatti kan amma daameej keessatti du'ee jira jechuu wantoonni akkasiisan si malee jiraachuu hin danda'uun waan amma haasoyne kana keessatti yoo jaalalli hin jiraanne wanni kun hundi ni dhabamaa jechuudha amma fakkeenyaaf dubbii ta'e tanarratti jechuudha namoonni akka addunyaa kanarratti milkaa'oo ta'an jechuudha yookaan immoo success ta'an irra guddaan isaanii dubartii cimtu takkaatu isaan duuba jira fakkeenyaaf yoo furanne Barack Obamaan gaafa aangoo qabatu namni inni galateeffate haadha warraasaati akkasumattis hedduudha jechuudha fakkeenyaaf warran akka Jawaar Mohammad Abiy Ahmad kanneen uummattoota gurguddaa jechuun nu birattis fudhatama qabaniif jaalala nu keessatti harkatan kana guutuu duuba isaanii jaalallee cimtuu takkaa jira jechuudha ta'isii malee jiraachuu hin dandeenye kanaafuu shamarran keenya maal hubachuu qabanii abbaa mana isaaniitiis haa ta'u jaalallee isaaniitiif madda koomiitii fi madda gadduu madda haaruu osoo hin ta'in madda gammachuu ta'uu qabda Amir sagantaa fuula duraa keessatti maal laalla beeta amaloota 30 dhiirri takka dhalaarraa barbaadu ni ilaala amala 30 nurraa eeggadda hin dhabamina nu barbaada maal laalla beeta dhiirri tokko dhalaarraa waa 30 barbaada dhalaan takka dhiiraaf waa 30 qaysiin godhuu qabda san yoon taane rakkisa ni barsiisna fuula dura keessatti fuula duraaf Amirii fi biqilaa wajji jiraannaan dhugaan isiniin jireenya jaalalaa keessatti noo dhiirar rakkoo tokko malee jiraattan isin yaachisi ni baay'attan torba farraa dhufna waa'ee keetii haasa'u isaa Amiirati nama waa'ee jaalattuu tokko ni haasa'u itaan dalee jaalattuu tokko waa'ee isii mee eenyufaaf haasa'u waa'ee isii haasa'u jechuun fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf dubartii takka yeroo jaalatte wanni nama isiin itti dhiyaattu barbaadduuf maaliif waa'ee isii haasa'uu waan jaalattuuf waa'ee isii amma fakkeenyaaf jaalala keessa hoggaa seene dhiirti tokko namaan mari'ata saahibaan mari'ata obboleessaan mari'ata itti dhiyaatee akkamii akkana naan jette akkamii akkana siin jetti faajaan akkana wanni siin jette waan akkana haala akkana asirratti agarteef kanaaf akkana ta'e
kuwaa wal dho'isu nu miti dubartiillee ni qabdi. Amiroo asirratti fullee sa'aatii qabnuuti wajjii fi hasoonni keenya yeroo tokko tokko suma hasoonuuti. Wal dabra. Lakki wal dabruu miti. Kan harka kan dheeratu jira. Amma hasooti hasooti irratti waa'ee dubartii jaallattu takka namaan mari'achuu hoggu jennu obboleessa keetiin mari'achuu mala. Obboleettii teetiin mari'achuu mala. Saahiba keetiin mari'achuu mala. Gin obboleessa keetiin yookaan saahiba kee kadhiiraatiin dubartii jaallattu mari'achuun adagaa qaba. Jechuun miidhaa qaba. Maaliif ji waan hin harkee fuuldura ni haasofna kanaas namoonni hedduun obboleessa isaati jechuun micoota gabara kana jaaladheetiin jeeti gaaromina isii haasawa. Obboleessa kee kun jaalallee qaba. Ati gaaromina jaalallee teetii haasawti. Waan jaalalleen sii gooti cimina si gargaarsa isii haasawti. Obboleessa keetiif haasawti bara. Kun immoo jaalalleen obboleessa keetii sana immoo taawoggu ati asiinitti obboleessa keetti dhufe asiin obboleessa kee dhooytu. Gaaromina akka jaalallee teetii san hin qabdu jaalalleen isaa. Ni jire wanni akkasii amma fakkeenyaaf obboleessa kiyya jaalallee gaarii qaba beektaa. Hoggaan waa'ee jaalallee isaa sallaale an jaalallee ganaan harkanne jeetin sarchi godhu jira. Sarchi. Sa'a teenya qusachuudhaaf 8ffatti dabarra. Namni waan nama jaalatuutu waa'ee keetii haasawaa nama si beeku barbaadaa waan ju'aaseena hubachuu qabani. Hubachuu qabani. Gama 8ffaatti achi seenna. Jechoota keetiin bashannanuudha. 8ffaan jechoota keetiin bashannanuu jechuun waan ati wajji haasoytee tapha ati wajji taphattee haasoytee jechoota keetiin gammaduu fi buhaaruu jechuudha. Namni si jaalatu dubartiin takka hogguu si jaalatte jechoota keetiin ni bashannanti jechoota keetiin ni buhaarti. 8ffaan kana. 8ffaan kana. Dubartiin takka yeroo si jaalatte jechoota keetiin bashannanti jechuun fakkeenyaaf jechoota ati jireenya kee keessatti yeroo jaalalaa wajji dabarsan keessa fayyadamtan murteessaa ta'uu qaba. Jechoonni ati fayyadamtu jechoota isii garaa roraasaa qalbii rarraasaa akka roraas tiubitti roraas maqaa jiru kana laftu laallee moggaasne roraas jechuun waan garaa nama roraasaa qalbii nama rarraasaa hedduu if keessaa qaba akkas jechoonni ati fayyadamtu yeroo waan garaa nama roraasaa waan qalbii nama rarraasaa waan walittis nama kaasaa waan adda nama baasaa jajallaatte baasa maaliif warra waliin lakki namoota adda ba'uu qaban adda baasaa namoota adda ba'uu qaban bakka kawajji jiraachuu qaban wali qaasaa ilakkaanuu akka naani sadii seedii maal jaa walitti haa dhufani adda ba'uu qabu adda dhaabbatan akkam jette roraas egaa roraas egaa daawwattoota keenya kabajamoo sagantaan jaalalaa dhiirtii yeroo jaalattee irratti mul'atu 8 qabanne kan guyyaa har'aan tanaa kana fakkaata an biqilaa show yookaan biqilaa xaayiriin ture maqaa kiyyaa akkas ture. Aye, biqilaa show jechuun show wanni jaanii show kana agarsiisa faakaan difaacha. Dubbisa keessa jira. Laal garaagarummaa qabna naaf yaade. Ati Amir show an biqilaa show. Show fi shown garaagarummaa qaba akkasi. Aye, akkasi hordoftoota keenya qaqqaalii guutuu addunyaa jirtan anaas tahee biqilaan hedduu isin jaalanna. Roraas Tube subscribe goda channel Roraas Tube jo kana haaree yoo taate subscribe goda channel biqilaa Tube jo jira ammas description jala isiniif keenya comment gubbaratti spin goone isiniif keenya biqilaa Tube subscribe goda subscribe like share godhuudhaan linkii kana jechuudha linkuma share goda warreen video download gootanii Facebook gubbarra keessan Facebook keessan irra gurguddaa qabna yoo dhugaa dubban Amir desi maaliif desi anaatu dubbata illooliin tas gabbaay namni jaalalli dura asirraa eegala anaatu itti himaa fi obboleeyyan keenya guddina aartii Oromoodhaa sadarkaa barbaachisaadhaan gahuu jechuun viidiyoo walii Facebook irra kaawoo osoo hin ta'in subscribe godhuudha wanni isin nu gargaaruu qabdaniin viidiyoo nuti YouTube irra keenyu akkaataa kommentiilee yookaan yaada nu jaaran subscribe godha share nu godha viidiyoo achuma irra laala beekamtummaa akkaataa itti harkatan yoo kan feetan taate
sochii mataa keessaniitiin mul'adhaa. Aartii Oromooti jecha kan nuti yeroo keenya qisaasne humna keenyaa fi beekumsa keenyaan gama keenya dhiyaannu hamileen nu tuqama waan ta'eef jechu gochoota akkanaa kanarraa if qusadhaa nu jalaan aarini hedduu biqilaan akkuma biqilaan na tasgabbeessi awwaan na aarsu jira fakkeenyaafinis ni hima hedduu isin jaalladha hedduu isin jaalladha wallahi viidiyoon kiyya akka bakka fedhe irratti yoo ilaalame natti tola garuu immoo dadhabbiin ni qabu naaf be'a halkan hirriiba dhabeetiin cinqadhee edit godhaa bula. Amir ammallee das gabbay. Amir idalaalanii. Video warna jalaa fuudhee gadi. Amir abadan. Amir akkasimi. Amir tas gabbay. Ayyee. Daawwattoota keenyanii agartanii mucaa kana waa'ee jirraa eegganne gaastiriik na jalaa qabsiisina. Nageetti. Nageetti sin jaalanna.